Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee hin jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo egaa akkasumas karaa baankiitiin illee qabadhee hin jira jechuudha. Baankota keessumaa guyyaa irraa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii kan jedhamuun immoo biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanaala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan gadumaatti dhageeffadhaa isiniin jedha. Maaliif viidiyoon kunillee gabaabduudha. Keessattuu warroonni Itoophiyaan alaa gara Itoophiyaatti birrii ergattan fakkeenyaaf karaa Itoophiyaak.com yoo ergattan biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan salphumatti beekuun hin danda'ama jechuudha. Birrii ergattan saniin sanan jedhe kanaan waliin baay'istanii argachuun hin danda'ama jechuudha. Hamma birriin keessa isiniif ta'u irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Kanneen qabadhee dhufu immoo kanuma akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hoomaan riyaala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koroonaa, Turkii liiraa fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin illee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan dabalee jira jechuudha. Biyyoonni 17 dabalanii jiru jechuudha. Kanan qabadhee dhufe keessa biyyoonni 3 gaduu hin daballe jechuudha. Birrii Yemen, birrii Paakistaanii fi birriin Hindii guyyaa har'aa akkuma kaleessatti jiru jechuudha. Karaa Itoophiyaak.com kanarraan kan hafe biyyoonni 17 dabalanii jiru jechuudha. Biyyoota 20 kan ani qabadhee dhufe keessa biyyoonni 3 immoo akkuma jedhe hin daballe jechuudha. Akkuma kaleessatti jiru jechuudha. Isaan hamma gabaabumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 56 jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 50. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiba 13. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 94 fi saantiba 26 sharafachaa oolanii jiru jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 2 fi saantiba 73. Kan itti aanu Hoomaan riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 9 fi saantiba 82 jechuudha. Kan itti aanu Duubaa dirhamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 94. Akkasuma immoo Duubaa dirhamiin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin guyyaa har'aa birrii 35 fi saantiba 80 sharafachaa oolanii jiru jechuudha. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa birrii 42 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaati yookaan nigdi baankiitiin Saawud Arabiyaa riyaalli tokko birrii 35 fi saantiba 06 jechuudha. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 14 fi saantiba 65 sharafachaa oolanii jechuudha. Akkasuma immoo Kuweet dinaarri tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 400 fi birrii 20 fi saantiba 81 jechuudha. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 17 fi saantiba 52. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yuwaaniin tokko
karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 21 fi saantiba 93. Joordaan diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 31. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 13 fi saantiba 87. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 74 fi saantiba 49. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 32. Akkasuma immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 49 fi saantiba 82 sharafachaa oolanii jiru jechuudha. Kan itti aanu Iswiis biraankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 94 fi saantiba 19. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 63. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa birrii 4 fi saantiba 00 jechuudha. Salphumatti birrii 4 jechuudha. Birrii Turkii tokko guyyaa har'aa. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 13. Kan itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 58. Kan itti aanu Paakistaan ruupiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 55. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 83 sharafamaa oolee yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Kun salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo biyyoonni 7 kana fakkaatu jechuudha. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan keessattuu warroonni mana madaa'ii jirtanii jechaadha. Joordaanii fi Beerut guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechaadha. Warroonni mana madaa'ii jirtan immoo dinaara miti kan fudhattanii doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan limneen irree birriin biyya sana paawundii jedhama jechuudha. Paawundii biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaan, akka birrii Yemenii, birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Birriin Beerut tokkichi amma birrii Itoophiyaa hin ga'u jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Kanaafuu salphumatti isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaronni immoo baay'eetu jiru jechaadha. Asirrattuu naannoo doolaarii 3 maqaa dha'ee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madaa'ii jirtanii jechuudha. Kana keessa kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaanii dinaara miti doolaarii Ameerikaati jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan limneen irree paawundii biyya sanaa osoo hin taane doolaarii Ameerikaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan kanas sabbattanii karaa akkuma jedhe karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetii.com guyyaa har'a birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 56 jechuudha. Kanan reeggattu yookaan asabbattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut jirtan jechaadha. Yoo ergattan doolaara Ameerikaa guyyaa har'a birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 50 reeggattu yookaan asabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe
warroonni Beeruut jirtan paawundii miti jechuudha. Paawundiin biyya isaanii baay'ee xiqqoodha. Kan biraa immoo kan Joordaan immoo dinaara miti jechuudha. Dinaara miti waliigalteen jechuun waliigalteenuma eejansoota kan Itoophiyaa fi kan achiiti jechuudha. Doolaara waliigalan waan ta'eef doolaarii fudhattu jechuudha. Isinillee fakkeenyaaf kan Joordaanii jechuudha. Warroonni ala jirtan immoo dinaara fudhachuu maltu. Dinaara yoo fudhattan immoo san dura dubbadheen jechuudha. Meeqa dinaarri guyyaa har'aa Joordaan dinaarii tokko birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 31 jechuudha. Isin kanaan irra eeggattu jechuudha. Tarii warroonni ala jirtan dinaara warroonni fudhattanii jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo warraa kana fakkaata. Har'ammoo jechuudha ijoolleetu na bira jira jechuudha. Waca ijoolleetii jechuudha. Dhiifama isiniin jecha egaa gabaabumatti viidiyoon koo warraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.